Nutilufani jechuudha. Ulfina ulfaata. Allah abjudu gomsat. Magaalaa Dirree Dhawatti haadhaa fi abbaa buddeenaa ragaa yakka gudeeddii daa'ima waggaa 11 irratti raawwatame dhoksuuf yaalanii ajjeechaa raawwatan irratti adabbiin du'aa murtaa'ee jira. በሞት ቅጣት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 117 እና 375 አባፊ ኢሲን ኤርገ ወልደበኒስ ገሩ ዳይብን ሁን አባይ ሲጫላ harmeesi filattee jechuudha harmeesiiti wajjin jiraachaa kan turte harmeesi garuu abbaa biddeenaa miciyoo kana yookaan abbaa manasii lammaffaa kana wajjin ta'uudhaan daa'ima kana irratti fisuuf kanniisaa kanaan yakka hamaa raawwatteeti gaakaarraan tana murtoon du'aa isaan irrattis manni murtii dabarse. Murtiin tun namoonni yakka hojjetan seera jala akkam ba'an bahuun akka hin danda'amne kan agarsiisa. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa akka viidiyoo asiin dura viidiyoo nama bashannansiisu miti. Viidiyoo barnoota irraa argannu waan torbaan kana miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa kana irratti namoota hedduu rifachiise. Viidiyoo namoota hedduu rifachiisen walitti deebinee jirra. Viidiyoo namoota hedduu gaddisiise haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayik godhaa. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Viidiyoo guyyaa har'aa gaafiidhaan jalqabnaa gara gaafiititti. Abbaan manaa haadha keetii siif maali? Abbaan manaa haadha kooti? Akaakayyuu kooti. Oh my god! Akaakayyuu miti yaali meesti? Abbaan manaa haadha kooti? Akka gara keenyatti amma soddaatiin jedhama? Soddaa jedhama? Abbaan manaa haadha keetii siif maalidha? Gaafii salphaadha, gaafii ulfaatu miti. Deebii gaafii kanaa koomentii jalatti na barreessaa. Ulfaatu important namootaaf ta'an nama humanitiitti amanan Allah bi humanitiitti amanan humanitiitti amanan guddaa kabajamaa ulfaataa obbo Adeedaa Junaayid Sooressa keenya abbaa Brighton Company nujiddutti nagaafachuudhaaf nutti dhufanii jechuudha. Artist Kadir Martuu dhukkubsachuu isaa hundi kennaayyuu hin beennaa isa kanaan wal qabateeti jechuudha. Baasii yaala isaatiif barbaachisu hundaayyuu akka kafaluufiif abbaan qabeenyaa yaadataan waadaa galuu isaa hundi kennaayyuu hin beennaa isa kanaan wal qabatee kana qofaa miti bira deemee namoota tokko wajjin gaafatee jajjabeessee jira. Osoo nun tuffatin osoo of hin tuulin bakka jirrutti nuuf gadi ja'anii kabajaa barcuma isaanii ulfaata irraa ka'anii nutti dhufanii jechuudha. Ulfina ulfaata isaanii maluu isaaniif hirphinee jirra waan ta'eef guyyaan irraa kun guyyaa seenaa guyyaan dagatamne guyyaa bara baraan yaadatamu aaliin hundi Abdalaakim Mansuur فؤادي الدليلي فؤادي يوم قال الكابريت اللي هو كاسيت كنو كبجمتو هذا خدير هدو قالتومي هدو سيفينا تومتو اسيدة كدير تجاجلا جرتو مالي ستي شيف ستي وهم تتقودا في جرتي سيدا هاجرو تومتو Rabbiin si haa fayyisu. Namoonni tokko fi abbaan qabeenyaa yaadataan akkanatti bira deemanii artist Kadir Martuu jajjabeessanii jiru. Namoonni biraas namoonni gargaaruu dandeettan gargaartanii artist Kadir Martuu jireenya bareedaa akka jiraatu taasisuu qabdu. Maaliif yoo jettani akkuma hundi kennaayyuu beennu nama jireenya mataa isaa jiraate osoo hin ta'in nama jireenya uummata keenyaatiif yookiin nama uummata keenyaaf jiraate aarsaa hedduu kafalee waan ta'eef nama kana jajjabeessutu nurraa eegama. Allah abjudu gomsat. Yeroo kadeen dibaddu amile dabe simade enyu kan dafee dhufe yeroo gaggabe dokuba kanko wal gaggaafatu wallaansa isaa angaruu ta'e yoommoon ilaaluuf si furmaan isaa rakkoo mul'ate namatti argamullee sossobbii qabaa kan keessaa garuu namni nu hubatu nageenya sarba
Magaalaa Dirree Dhawatti haadhaa fi abbaa buddeenaa ragaa yakka gudeeddii daa'ima waggaa 11 irratti raawwatame dhoksuuf yaalanii ajjeechaa raawwatan irratti adabbiin du'aa murtaa'ee jira. ተከሳሾች ድርጊቱን የፈጸሙት ሊንከባከቧትና ሊጠብቋት የሚገባ የአንደኛ ተከሳሽ ልጅ እና የሁለተኛ ተከሳሽ የእንጀራ ልጅ በመሆኗ በቅርብ ዘመድ የተፈጸመ ወንጀል በመሆኑ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 84 1 ሰ መሰረት እንዳለ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ተደርጎ እንዲያዝ። ሶስት ተከሳሾች ድርጊቱን የፈጸሙት ራሷን ከጥቃት መከላከል የማትችል የ11 ዓመት ህፃን ልጅ ላይ በመሆኑ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 84 1 ሰ መሰረት እንደ አንድ ተጨማሪ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ተደርጎ እንዲያዝ። የወንጀል ድርጊት አፈጻጸም ባገናዘበ መልኩ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች በሞት ቅጣት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 117 እና 375 585 590 እና 539 1 ሀ መሰረት በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 149 መሰረት የቅጣት ውሳኔ በሙሉ ድምጽ ሰጥቷል። Dhugumaanuu waan baay'ee nama gaddisiisuu fi hedduu nama rifachiisu abbaa buddeenaati. Daa'imatti umurii 11 tana dirqiin erga gudeedeen booda akka yakki irratti raawwatame kun hin mudhanne dhoksuudhaa fi haadha isii wajjin ta'uudhaan daa'imatti tana ajjeesanii jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisuu fi nama rifachiisu himatamtoota du'aan akka adabaman irratti murteeffameera jechuudha. Isaan irratti murtiin du'aa irratti murteeffamee jira. Maqaan kiyya Girmaa Abagaaz jedhama. Abbaa Baamlaak Girmaati. Yakki kun barreen sadeen darbe keessatti dura hojjetamee gama mana murtii kanaatti yeroo dheeraadhaaf deddeebi'aa ture. Rakkoon kun rakkoo guddaadha. Daa'immanii fi dubartoonni biyyattii tana keessatti dhiibbaanii fi miidhaan isaanirra gahaa jiru haalaan cimaadha, haalaan guddaadha. Kana hawaasichinis rakkoo kanaa keessa deebi'ee akka mul'anne murtiin arraan tanaatuun kan calaqqisee fi kan ibse kan agarsiise. Maaliif dubartoonni fi shamarran daa'imman deeggarsaa fi kunuunsa guddaa hawaasicharraa osoo eeggachuu qabanii sadarkaa ajjechaa gudeedummaadhaa fi miidhaa adda addaa daa'imman ga'uunsaa beekamaadha. Garuu murtiin har'aa kun namoota yakka kana hojjechuudhaaf daangaarra jiran hundaaf kan ibsa kenne kan agarsiise ta'uudha. Wanti inni hojjete kun wanti inni hordofee hojjetee seeratti dhiyeessee akka adabbii argatan taasise kun namoota biraatiifis barnoota guddaa ta'a akkasumas waan guddaa hojjetee jira. Haga xumuraatitti haa dhageeffannu haa xumurrume. Murtiin sun namoonni yakka hojjetan seera jala akka hin baane bahuun akka hin danda'amne kan agarsiisee fi hawaasicha hundaafuu guyyaa guddaadha jedheetiin amana. Daa'immanii fi dubartootaan qabsoon isaanii itti fufuu qaba. Miidhaa kanarraa fooyya'uudhaaf hawaasnichiinis kun arra agarsiisa. Qabsoon xiyya kanaas itti dhaabbattu miti. Rakkoon hanqanaa kun akka hanqa dhaabbattu takkatti waan akkanaa balaaleffachuudhaa fi gorsaa fi kenna adda addaa kennuudhaaf qophiidhaan illee kanaafuu murtiin arraan tanaa kun murtii eegamu murtii guddaadha jedhee ibsuu danda'a. Dhugumaanuu abbaa daa'imattii duutee tanaa osoo hin dinqisiifatin hin darbu maaliif yoo jettani yakka isaan daa'imattii tanarratti raawwatan hojjetan faana deemee hordofee sirritti seeraaf dhiyeessee akka murtiin kun irratti murtaa'u taasisee jira. Waan guddaa hojjeteera, nama cimaadha. Daa'ima abbaa caalaa isii filatte jechuudha. Abbaa fi isiin erga wal dhabanis garuu daa'imni kun abbaa isii caalaa harmeesii filattee jechuudha. Harmeesiitii wajjin jiraachaa kan turte. Harmeesii garuu abbaa biddeenaa michiyyoo kana yookaan abbaa manasii lammaffaa kana wajjin ta'uudhaan daa'ima kana irratti suukanneessaa kanaan yakka hamaa raawwatteeti kan irraan tana murtoon du'aa isaan irrattis manni murtii dabarse. Garuu abbaa daa'ima duutee obbo Girmaa Abagaaz osoo hin dinqisiifanne darbuun sirriidhaa miti. Daa'ima haqa daa'ima isaa kana argachuudhaaf bu'aa bahii inni dabarsin hin jiru. Haqa daa'ima isaa kana barbaadu osoo deemuu balaa tiraafikaa hundarra dhaqqabdee waa hedduu dabarseetu jira nama addaa jechuudha. Garuu kana hunda dabarsee arraan tana haqa daa'ima isaa manni murtii shakkamtoota yookaan yakkamtoota kana irratti gideenii fi murtoo du'aa murteessee argu haalaan miira addaatu isatti dhagahame jechuudhaati. Saniif obbo Girmaa asumaanuu galatoomii yaati jabaa namaati jabaadhu jechuun hin barbaade jechuudhaati. Isinis nama kanaan jabaadhu jaatini koomentiitti barreessaaf.
garuu haqni ni tura malee hin hafu. Videoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Isinis yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo kanneen irraa barnoota guddaa argattaniittan jedhee yaada. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in yookiin namoonni subscribe hin godhin subscribe godhaa. Hundi keessanuu like godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti yeroo gaarii.